Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii baruuftuu har'a kan waliin barannu barnoota herreegaa kutaa 7ffaa boqonnaa 3 reeshoo pirooporshinaalii fi dhibbarraa kan jedhu waliin ilaallaa. Haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Egaa chaanaalii kanaaf warreen maatii hin taane subscribe gochuun maatii ta'aa isiniin jedha. Subscribe yeroo gootanitti isin fayyada. Maaliif viidiyoon haaraa yeroo gallakkifamutti viidiyoon haaraa gallakkifameera jedhee isin beeksisa jechuudha. Kun immoo viidiyoon galakkifamu akka isin jala hin dabarre isin fayyadaa jechuudha. Kanaaf subscribe gochuun faayidaa isiniif qaba jechuudha. Boqonnaa 3 kanarraa yeroo eegallu reeshoo pirooporshinaalii fi dhibbarraa kan jedhu kana gadi fageenyaan kan barannu ta'a boqonnaa kana keessatti, boqonnaa 3 kana keessatti jechuudha. Itti hafuun bu'aalee barachuu jedha. Adeemsaa fi xumura barnoota boqonnaa kanaati jedha. Boqonnaa kana erga xumurree jechuudha. Boqonnaa 3 kana erga xumurree waan nuti baruu qabnu yookiin waan nuti ibsuu danda'u qabnu as keessatti nu tarreesseeti jira isaan kana keessatti jechuudha. Innis maal jedha? Yaadrimee reeshoo fi pirooporshinaalii ni hubattaa jedha. Waa'ee reeshoo, waa'ee pirooporshinaalii maalummaa isaa ni hubattu jechuudha erga boqonnaa kana xumurtanii booda. Piroobileemota reeshoo fi pirooporshinaalii of keessaa qaban ni furtaa. Piroobileemota reeshoo fi pirooporshinaalii of keessaa qaban furuu danda'uudha qabda jechuudha erga boqonnaa kana xumurtee. Dhibbarraa ni ibsita. Waa'ee dhibbarraas ni ibsita. Dhibbarraa maal akka ta'e ni hubatta jechuudha. Piroobileemota dhibbarraan wal qabatan ni furtaa. Akkasumas piroobileemota dhibbarraadhaan wal qabatan ni furta jechuudha. Erga boqonnaa kana xumurtanii booda jechuudha. Baruun dirqama ta'a jechuudha warreen asirratti nu tarreeffaman kan. Firaashinoota deesimaalii fi dhibbarraa haala qabatamaa jiruu fi jireenya waliin wal ni qabsiifta. Firaashinoota deesimaalotaa fi dhibbarraa jireenya keessan keessatti dhimma itti baatu jechuudha. Piroobileemota jiruu fi jireenya wal qabatan furuuf yaadrimee dhibbarraa hojii irra ni oolchita. Isaan kanas waa'ee dhibbarraa jechuudha. Jireenya keessan keessatti itti fayyadamuu danda'uudha qabdu jechuudha. Erga boqonnaa kana xumurtanii booda. Itti aansuudhaan seensaa ilaallu namoonni wantoota lama yookiin lamaa ol safartuu yuunitii tokko qaban yoo wal madaalchisan argitee beekta ta'uu danda'a. Ati hoo wantoota akkanaa kana kophaa kee yookiin hiriyoota kee waliin wal madaalchistee beektaa jedha. Egaa waa hedduu wal madaalchisuu dandeessu. Wal madaalchisuu gaafa jennu egaa hojjaa kee fi hojjaa hiriyaa kee wal madaalchistee beekta ta'a. Akkasumallee baay'ina miseensa maatii keessan keessa jiruu fi ollaa keessan keessa jiran wal madaalchisuu dandeessu. Waa hedduudha wal madaalchisuu dandeessan jechuudha. Boqonnaa kana keessatti yaadrimee herreegaa wantoota wal madaalchisuu kan jedhaman kanneen akka reeshoo, pirooporshinaalii dhibbarraa fi hojiirra oolmaa dhibbarraatti fayyadamuun bu'aa, kasaaraa fi dhala shallaguu ni baratta. Egaa boqonnaa kana keessatti waa'ee wal madaalchisuuti jechuudha. Kan akka maaliiti kan nuti barannu? Kan akka reeshoo. Reeshoon wal madaalchisuudhaaf jechuudha. Pirooporshinaalii illee dhibbarraan illee wantoota tokko wal madaalchisuudhaaf kan itti fayyadamnudha jechuudha. Isaan kana fayyadamu. Dhibbarraa fayyadamuudhaan immoo bu'aa, kasaaraa fi dhala shallaguu ni baranna jechuudha boqonnaa kana keessatti. 3.1 reeshoo fi pirooporshinaalii seensa isaa yoo ilaallu mata duree xiqqaa kana keessatti waa'ee reeshoo fi pirooporshinaalii yommuu barattu reeshoo fi pirooporshinaalii hammam ta'an wal madaalchisuu fi hariiroo isaanii lakkoofsaan ibsamu waliin qaban irratti yaada ni kennita. Egaa reeshoo fi pirooporshinaalii hariiroo isaanii irratti yaada ni kennitu jedha. Taasisuudhaan waa'ee reeshoo ilaalla. Reeshoon maal akka ta'e. Wantoota lama akkamitti waliin madaalta? Wantoota lama yookiin lakkoofsota lama hiruun waliin madaaluun ni danda'ama. Yommuu kana reeshoo wantoota lamaa yookiin reeshoo lakkoofsota lama jenna. Egaa wantoota tokko yookiin lakkoofsota lama waliin hiruun yeroo wal madaallu reeshoo lakkoofsota lamaa jennaa jechuudha.
Osoo hiikoo reeshoo hin hiikin dura mee gochaalee armaan gadii ilaaluuf yaalii. Hojii garee kanaa yoo ilaaltan ifa isinii ta'a jechuudha waa'ee reeshoo. Hiriyoota keessan waliin irratti mari'adhaa jedha. Gaaffii tokkoffaa yoo ilaallu reeshoo baay'ina adurree gara baay'ina lukkuutti bifa salphaa ta'een barreessi jedha. Asitti egaa reeshoo baay'ina adurree gara baay'ina lukkuutti bifa salphaa ta'een yeroo barreessinu maal gootu? Baay'inni adurree meeqaa? Tokko, lama, sadii, kan lukkuu tokko, lama jechuudha. Kana egaa maal goona? Baay'ina adurree gara baay'ina lukkuuti. Kanaafuu baay'ina adurree meeqaa? 3 gara 2 jettaniiti barreessitu jechuudha. Akkamiin barreessitu? 3 gara 2 jechuudhaan akkasiin barreessitu. Baay'ina adurree 3. Baay'inni lukkuuwwanii 2. Akkasittis karaa biraatiin immoo baay'ina lukkuu gara baay'ina adurreetti yeroo barreessan immoo 2 dursanii barreessitanuudhaan 2 gara 3 jettanii barreessitu jechuudha. Asirratti egaa adurree gara maaliin nuun jedhe? Gara lukkuuwwanii waan nuun jedheef jechuudha. Gaaffii lammaffaan reeshoo baay'ina barattoota dhiiraa gara baay'ina barattoota dubaraa daree keessanii barreessaa jedha. Egaa kana egaa reeshoo isaanii yeroo barreessinu maal gootu? Fakkeenyaaf daree keessan keessa daree ammatti barachaa jirtan keessa barattoota waliigala dhiiras dubaras walumaa galatti jechuudha. Tootaaliin isaanii waliigalli isaanii 60 haa ta'an. Waliigalli isaanii 60 haa jennu. 60. Kan dhiiraa immoo meeqa haa jennu? Fakkeenyaadha waan ta'eef dhiiraa 20 haa jennu. Kan dubaraa immoo meeqa ta'a jechuudha? 40 ta'uure? 40 jechuudha. Amma egaa kana reeshoo baay'ina barattoota dhiiraa gara baay'ina barattoota dubaraatti yeroo keessan maal gootu? 40 eenyudha? 40 dubaraa jechuudha. 40 dubaraa 20 immoo dhiira mitiire? Kanaafuu 20 irra 40 jettu jechuudha. Maal gootu? 20 irra 40 reeshoo isaatiin yeroo keessan. Kana yeroo salphistan maal ta'a? Kana yeroo salphistan 1 irra 2 ta'a. 1 irra 2. Kana reeshoodhaan yeroo keessan maal ta'a? 1 gara 2 ta'a jechuudha. Bifa kanaatiin barreessitu. Sadaffaan immoo reeshoo baay'ina barsiisota dhiiraa gara baay'ina barsiisota dubaraa mana barumsaa keessanii barreessaa jedha. Kana immoo maanni reeshoo baay'ina barsiisota dhiiraa gara baay'ina barsiisota dubaraati kun immoo. Isa immoo maal gootu? Fakkeenyaaf mana barumsaa keessan keessa barsiisota meeqatu jiru haa jennu? 20 haa jiraatanii. 20 haa jiraatanii. 20 san keessaa dhiirri 15 haa ta'u. 15 yoo ta'u dubarri immoo 15 keessaa 5 yoo ta'an akkamiin barreessitu? Akkasiin barreessitu jechuudha. Maaliif dhiiraa baay'ina barsiisota dhiiraa gara baay'ina barsiisota dubaraa mana barumsaa keessaa waan jedheef jechuudha. Warri dhiiraa 15 irra 3 ta'a jechuudha. Kana yeroo salphisanii barreessitan 5 gara 1 ta'a jechuudha. 5 gara 1. Asirratti wanti isin hubachuu qabdan gaaffii isa lammaffaa kanaatti ol deebinu baay'ina barattoota dhiiraa gara baay'ina barattoota dubaraa nuun jedhe. Otoo baay'ina barattoota dubaraa gara baay'ina dhiiraa osoo jedheeraati maal goona turre? 40 irra maal jenna jechuudha? 40 irra 20 jenna. Kana jechuun immoo reeshoodhaan yeroo keessan 2 gara 1 ta'a jechuudha. 2 gara 1 ta'a. Amma kan dhiiraa gara dubaraa waan nuun jedheef maal gootu jechuudha? 1 gara 2 jettu jechuudha. Akkuma isa kanaa asitti meeqa jennee isa kana sadaffaa immoo jechuudha
5 gara tokkooti jenne miti. 5 gara tokkoo jenne. Otoo barsiisota dubaraa gara barsiisota dhiiraa jedhee jiraate immoo 1 gara 5 jettu jechuudha. Ifadha jedhee yaada. Hojii gareen mari'attan irratti hundaa'uun hiikoo reeshoo jecha keessan fayyadamuun kennaa jedha. Reeshoo egaa lakkoofsota yookiin wanta tokko waliif hiruudhaan wal madaalchisuudha. Yeroo kana egaa maal jennaan jechuudha? Reeshoo jennaanii jechuudha. Hiikoo 3.1 ilaallu hamma wantoota akaakuu wal fakkaataa fi yuunitii tokko qabanii 2 fi 2 ol wal madaalchisuun reeshoo jedhama. Wantoota akaakuu wal fakkaataa fi yuunitii tokko qabanii 2 fi 2 ol wal madaalchisuun maal jedhama? Reeshoo jedhama. Akaakuu wal fakkaataa fi yuunitii tokko qabanii. Yuunitii tokko qaban gaafa jennu yuunitii kan jennu maal fakkeenyaaf 10 kiloogiraam 10 kiloogiraam 2 seentimeetira ammasitti seentimeetira ishiin jennu kun kiloogiraama inni jennu kun maal yuunitiidha jechuudha. Yuunitii jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf ati kiloogiraamiin kee 60 kiloogiraama yoo taate obboleessi kee inni xiqqaan immoo 30 kiloogiraama yoo ta'e obboleessi kee inni quxisuun jechuudha. Kana yoo ta'e jechuudha. Maanni yeroo wal madaalchiftan kana yuunitiin keessan tokkodha jechuudha. Kana jechuun yuunitii ittiin wal madaalchiftan kiloogiraamaan kan ittiin wal madaalchiftan jechuudha. Yuunitiin keessan tokkodha jechuudha. Wal fakkaataadha yuunitiin keessan. Gara hubadhu jedhu kanaatti haa ceenu. Reeshoo wantoota lamaa A fi B yeroo baay'ee karaa sadiin barreeffamuu danda'a. Karaa sadiin barreessuu dandeessu jechuudha. Reeshoo A fi B. Karaa sadiin barreessuu dandeessu. Jechaan yeroo barreessitan jechaan A gara B'ti jettanii barreessitu. A gara B'ti jettanii barreessitu. Yoo barbaadan immoo bifa kanaatiinis barreessuu dandeessu. A barreessitaniit mallattoo ishii kanaa erga barreessitanii jechuudha. B barreessitu jechuudha. Yookiin immoo bifa firaakshiniitti yeroo barreessitan kun akkasiin barreessitu. A irra B'tiin barreessuu dandeessu. Kana keessatti A fi B'n termoota reeshoo jedhamu. Maal jedhamu? A fi B'n termoota reeshoo jedhamu jechuudha. Yoo A fi B wal qixa miti ta'e jechuudha. A fi B wal qixa miti ta'e A'aan wal qixa miti B ta'e A reeshoo kana jechuun A gara B wal qixa miti B gara A ta'a. A fi B'n wal qixa miti taanaan reeshoon A gara B wal qixa miti B gara A ta'a. Reeshoon yuunitii hin qabu jedha. Reeshoon yuunitii hin qabu. Amma fakkeenya isinii fudhadhe irratti hagam ulfaatta kan jedhu ati jechuudha 60 kiloogiraama yoo ta'e 60 kiloogiraama yoo ta'e isaan amma fakkeenya isinii fudhadhe kan obboleessa kee immoo meeqan jedhe 30 kiloogiraama haa jennu. Amma egaa asirratti hanga kee gara obboleessa kee reeshoo isaa kaa'ee yoo jennu maal gootu 60 kiloogiraama irra 30 kiloogiraama jettu mitire. Giraama kee irra kana jechuun hanga ulfaattuu gara kan obboleessa keetti reeshoo isaa kaa'ee yoo siin jedhe maal akkasiin keessaa jechuudha. Sana booda asii giraamni giraamaan bada. Kana jechuun yuunitiin isaa badee jechuudha. Giraamni giraamaa yeroo badu yuunitiin isaa badee. Kanaaf reeshoon yuunitii hin qabu kan jennu. Yeroo baay'ee reeshoon
Yeroo baay'ee reeshoo A gara B bifa salphaa ta'een barreeffama. Kanas kan jennu yoo termoonni lamaan hirmaataa waliin tokko malee hin qaban ta'edha. Egaa reeshoon yeroo baay'ee kan barreeffamu bifa ishii kanaatiin jechuudha. Isaan kanarra fi isaan kanarra ishii kamiin irra caalu kan barreeffamu ishii kanaatiin kan irra caalu barreeffamu. Egaa kunis kan barreeffamu termoonni isaanii jechuudha. Termoonni A fi B haga dhumaatti salphisuu qabdu jechuudha. Haga dhumaatti kan isin salphistan. Fakkeenyaaf hangi kee 60 kiiloogiraama kan obboleessa kee immoo 30 kiiloogiraama yoo ta'e kana maal gootu haga dhumaatti salphisuu qabdu jechuudha. 60 irra 30 kana haga dhumaatti salphisuu qabdu. Hirmaataa waliinii isaanii tokko haga ta'utti jechuudha. Kana yeroo salphistan maal ta'a? 60 irra 30 kan jedhu kana yeroo salphistan maal ta'a? 2 gara 1 ta'a jechuudha. 2 gara 1 haga dhumaatti salphisuu qabdu jechuudha. Haga salphisuu dandeessanitti salphisuu dirqama ta'a jechuudha. Kunis hirmaataa waliin guddichaasaa A fi B walqixa tokko yoo ta'e qofadha jedha. Kana ifa isinii gochuuf fakkeenya kana ilaalla jechuudha walumaan. Daree tokko keessa barattoonni dhiiraa 30 fi barattoonni dubaraa 36tu jiru jedha. Reeshoo baay'ina barattoota dhiiraa gara baay'ina barattoota dubaraa barbaadi. Kana maal gootu jechuudha? Baay'ina barattoota dhiiraa meeqadha? 30. 30 an dubaraa meeqadha? 36. Kana maal gootu jechuudha? Hin salphistu jechuudha. Amma salphisamuu danda'utti salphisuudha qabdu. Amma yeroo salphistan akkuma argitan asirratti meeqadha jechuudha? 30 irra 36 yeroo salphistan 5 irra 6 ta'a. Kana reeshoo isaatii yeroo keessan immoo 5 gara 6 bifa kanaatiin keessu. Reeshoo baay'ina barattoota dubaraa gara baay'ina barattoota dhiiraa barbaadi. Kun immoo maal gootu? Kan dubaraa meeqa? 36. 36 irra 30 jettu. Kana jechuun immoo 6 irra 5 ta'a. Kana jechuun 6 gara 5 keessu reeshoodha yeroo keessan jechuudha. Bifa reeshootii yeroo keessan. Asirraa ilaaluu dandeessu kunoo. Caarra kan jiru immoo maal gaafate? Reeshoo baay'ina barattoota dubaraa gara baay'ina barattoota walii galaa daree keessaa barbaadi. Barattoonni walii galaa meeqadha? Maal gootu sammuu? 30 ida'uu 36. 30 ida'uu 36 meeqa? 60 meeqa? 66. 66 jechuudha walii galli isaa. Kanaafuu kan dubaraa meeqa? 36 irra meeqaati? 66. Kana jechuun immoo 6 yeroo salphisan 6 irra 66 miti asitti 66ti 60 miti 66 jettu. Kana yeroo salphistan meeqa ta'a? 6 irra 11 ta'a. Kana immoo reeshoodha yeroo keessan 6 gara 11 jettu jechuudha. Kun akkasiin kan isin keessan. Egaa asirratti hirmaataa waliin guddicha isaanii tokkodha jechuudha. Fakkeenya lammaffaa immoo haa ilaallu. Fakkeenya lammaffaan 800 reeshoo 3 gara 5tti qoodii jedha. Akkamiin qoodnaa? Jalqaba irratti maal gootu? Termoota ishee asii kana walitti daatu. 5 fi 5 da'uu 3. Meeqa ta'a? 8. Sana booda maal gootu? Sana booda immoo maal gootu? Asitti kunoo walitti deetti jira 5 da'uu 3 8. Sana booda maal gootu? 3 irra 8 baay'isuu 800 jettu. 8 isaa argattanii asii 5 fi 3 walitti daataniiti jirtu. Meeqa argattani? 8.
kana yeroo waliin baay'iftan meeqa argattu? 3 irra 8 baay'isuu 800 meeqa argattu? Asii 8 ni bada meeqa tafa? 300 argattu jechuudha. Asii kana 300tu 300 kan isin argattan kun 300. Itti aansuudhaan immoo maal gootu? 5 irra amma immoo kan 5tiin kan nuti hojjennu jechuudha. 5 irra 8 baay'isuu 800 asii 8 ni bada maal tafa? 500 nuuf 500 argannaa jechuudha. Kun asitti 500 arganneeti jira. 500 fi ida'uu 300 meeqadha jechuudha? 800. Kun asitti 800 deebisnee arganna. Inni hojjenne sirriidha jechuudha. Yoo barbaadan kan biroo fakkeenya biroo fudhattanii hojjechuu dandeenya. Fakkeenyaaf akka ifasinii ta'u fakkeenya lammaffaa kun 600 reeshoo 2:3 itti qoodii yoo nuun jedhe reeshoo 2:3 qoodii yoo nuun jedhe maal gootu? Jalqaba irratti 2 ida'uu 3 jettu akkuma asirratti hojjenne jechuudha. Ishii kana 2 ida'uu 3 jettu meeqadha? 5dha jechuudha. 5. Itti aansuudhaan immoo maal gootu? 2 hiruu 5. 5 eessaa argattan? 2 fi 3 walitti daatani. Sana booda maal gootu? Baay'isuu meeqa jettu? 600 jettu. 600 jettu. Meeqa argattu kana yeroo waliin baay'iftan? 2 irra 5 baay'isuu 600 yeroo waliin baay'iftan meeqa argattu? 240 argattu. 240. Itti aansuudhaan immoo 3 hojjettu. 3 irra 5 baay'isuu 600 jettu. Sana booda maal gootu? Kana yeroo waliin baay'iftan meeqa argattu? 300 fi 360. 360 ida'uu 240 yeroo walitti daatan meeqa argattu? Meeqa argattu jechuudha? 600 argattu jechuudha. Kanaafuu inni nuti hojjenne sirriidha jechuudha. Fakkeenya sadaffaa yoo ilaallu yoo A gara B wal qixa 6:9 fi B gara C wal qixa 9:14 ta'e A gara C barbaadinu jira. Kan nuti barbaannu kana barbaannaa jechuudha. A gara C reeshoo isaa barbaanna. Furmaata isaa yoo ilaallu karaa lama hojjechuu dandeenya. Karaa inni tokkoffaarraa yookaan karaa isa tokkoffaarraa yookaan maal jedhaa? A gara B maal nu kenneera? 6:9ti. 6:9 asitti nu kenneetii jira kun akkuma argitan jechuudha. A gara B 6:9 nu kenne. Gara yeroo firaakshiniidhaan barreessinu kan ammoo jechuudha. Bifa firaakshiniitiin yeroo barreessinu A irra B wal qixa maal ta'a? 6 irra 9tiin barreessina. B gara C ammoo nu kenneetii jira. Innis 9:14ti. Kana jechuun immoo yeroo firaakshiniitiin barreessan bifa kanaatiin barreessitu. B irra C wal qixa 9 irra 14ti. Kunis A irra B baay'isuu B irra C wal qixa maal ta'a? 6 irra 9 baay'isuu 9 irra 14 ta'a. Kana yeroo waliin baay'ifnu kam arganna? A irra C arganna. Akkamiin arganna kan jedhu mee waliin ilaallu. Maal gootu? Baan baadhaan bada asii. Kana jechuun 9 badaa jechuudha. Maaltu nu hafa? 6 irra 14 nu hafa. 6 irra 14 nu hafa. Kana jechuun asii baadhaan badeera maal tafe? A fi A irra C tafe jechuudha. Asii 9 badaa asii maal tafe? 6 irra 14. 6 irra 14 yeroo salphistan lamaan meeqa? 6 3 14 lamaan meeqa? 7. Kanaafuu A irra C'n maal ta'e? 3 irra 7 ta'a. Kana bifa reeshootiin yeroo keessan immoo A gara C wal qixa 3 reeshoo yookiin 3 gara 7 jettu jechuudha. Karaa kana argachuu dandeenya.
Karaa lammaffaa immoo haa ilaallu. Karaa lammaffaa. Asirratti nu kenneetti jira. A gara B meeqadha? A gara B 6 irra 9 miti. 6 irra 9. Kana maal gootu? A irra B wal qixa 6 irra 9ti. Kana kiriis kiroos gootu. Kiriis kiroos gaafa gootan A 9 9A wal qixa 6 B faana wal qixa ta'a. 9Aan 6 B faana wal qixa ta'a. Kana jechuun 6 B wal qixa kiriis kiroos yeroo gootan ishii kana jechuudha. Ishii kana kiriis kiroos yeroo gootan 6 B wal qixa 9 qaxxaamura baay'istuu jechuudha. 9A ta'a. Qaxxaamura baay'istuu jechuudha asirratti. Sana booda maal gootu? B argachuudhaaf. B qobaatti hambifachuudhaaf maal gootu jechuudha? Gama lamaan 6 firtu. 6 firtu. 6 6 bada. Baan maal ta'a? Baan 9A irra 6 ta'a. Kana yeroo salphistan maal ta'a? Kana 3 yeroo salphistan meeqa ta'a? 9 3 yeroo 3 ta'a. 9 3 yeroo salphistan 3. 6 immoo 3 yeroo salphistan 2 ta'a. Kanaafuu baan wal qixa maal ta'a? 3A irra 2 ta'a. Amma gatii baan kana arganneeti jira. Keenya kana arganneeti jira. Gatii baa keenya erga kan argannee baa irra caanu. Baa irra caanu immoo nu kennameetii ture dura. 9 irra 14. Kunoo kennama keenya keessatti asitti 9 irra 14 asitti. Ishii kana bifa firaakshiniitii yeroo barreessitan baa irra caa wal qixa 9 irra 14 jettu. 9 irra 14 jettu kunoo asitti nuuf barreeffameetii jira jechuudha. Asitti gatii baa arganneerra. Gatii baa arganneerra. Innis maali? 3A irra 2 arganneerra. Asitti immoo baa irra caan 9 irra 14ti. Kun wal qixa. Baa irra caa jechuun 9 irra 14 jechuudha. Kun kennama keenyadha jechuudha. Asirraa maal goona? Kiriis kiroos goona. Akkuma isa dura asitti kan isa kana kiriis kiroos goone jechuudha. Akkuma kan isa kanaa jechuudha. Kiriis kiroos goone. Asittis maal gootu? Isa kana kiriis kiroos gootu. Gaafa kiriis kiroos gootan qaxxaamura yeroo baay'istan jechuudha. Kana argattu. Asirraa baa barbaaddu. Baa akkamiin barbaaddu? Erga qaxxaamura baay'iftanii gama lamaaniin 14 firtu. 14 firtu. Asii 14 badaa baa qofa tafa. Baa qofa tafa. Baa meeqa arganna? Baa meeqa arganna jechuudha? 9 caa irra 14 arganna. 9 caa irra 14. Asitti baan keenya meeqadha? 9 caa irra 14ti. Isa hima tokkoffaa keessatti immoo ishii kana keessatti jechuudha 9A irra 2ti. Kanaafuu baa lamaanii wal qixa jennee keenya jechuudha. Baan isaa hima tokkoffaa keessaa kunooti. Baan hima lammaffaa keessaa immoo kunooti. 9 caa irra 14. Inni tokkoffaa keessaa 3A irra 2ti. Inni lammaffaa immoo 9 caa irra 14ti. Maal goona? Isaan kana jechuudha. Qaxxaamura baay'ifna. Akkasiin qaxxaamura baay'ifna. Yeroo qaxxaamura baay'ifna kana kan nuti argannu. Sana booda A barbaannaa jechuudha asirraa. A barbaadna. A qobaatti hambifachuuf jechuudha. A qobaatti hambifachuuf hiruu 42 gama lamaaniinuu jechuudha. Hiruu 42 hiruu 42. Sana booda Aan keenya qobaatti noofa. Aan keenya yeroo qobaatti noofu 6 caa irra 14 ta'a. 6 caa irra 14. Asitti ishiin kun hin salphatte jechuudha ishiin kun. Asitti ishiin kun hin salphisnee 6 irra 14 ta'a. 6 caa irra 14 yeroo salphistan jechuudha. Asitti A arganneerra. Aan keenya meeqadha? 6 caa irra 14ti. Kan nuti barbaannu maali? A irra caa barbaanna. A irra caa. Egaa asii caan ni jirti. Asis A ni jirti. Kana maal gootu jechuudha? Asii ishii kana jala caa jettu. Asii kana jalas gama lamaaniinuu caa jettu. Maal ta'a jechuudha? Asii caa ishiin kun jechuudha. Isa kanaatiin ni badaa. Sana booda A irra caatu nu hafaa.
walqixa asii kanaaf eenyudha 6 irra 14. Kana yeroo salphistan immoo maal ta'a jechuudha? 2 meeqadha? 3 2 meeqadha? 7. Reeshoodha yeroo keessan A gara C maal ta'a? Walqixa meeqa argattani? 3 reeshoo 7 jechuudha. Kanaafuu karaa isa tokkoffaa hojjennee fi inni lammaffaan wal fakkaateera jechuudha. Kunoo asirrattis karaa isa tokkoffaa hojjennee fi karaa inni lammaffaa 3 reeshoo 7 ta'eera jechuudha. Fakkeenyaaf afaa yoo ilaallu yoo A, B fi C'aan lakkoofsota reeshoo akka itti aanu kanatti jiru ta'an A reeshoo B reeshoo C walqixa 3 reeshoo 4 reeshoo 5 fi B'n walqixa 20 ida'amtoota A ida'uu B ida'uu C barbaadi. Maal kan nuti barbaannu? A ida'uu B ida'uu C barbaanna jechuudha. Asirratti B nuu kenneetii jira. B meeqa nuu kennee jira? 20 nuu kennee jira. Maal goona? A irra B walqixa meeqa nuu kenneera? 3 irra 4ti. Kana jechuun ishiin kun A'dha, ishiin kun B'dha, ishiin kun immoo C'dha jechuudha. 5 C'dha. B'n immoo 4, A'n immoo 3dha jechuudha. Asitti B'n keenya meeqadha? 20. Kanaafuu A irra 20 walqixa 3 irra 4 kana qaxxaamura baay'istu. Kana jechuun 4A walqixa 60 jettu. Yeroo waliin baay'iftan kana jechuudha. 20 baay'isuu 3 meeqa? 60 mitiire? Kanaafuu A qofaatti hambifachuuf hiruu 4 jettu. Hiruu 4 jettu. 4 badaa A'n qofaatti hafaa 60 hiruu 4 meeqadha? Kanaafuu A'n keenya meeqadha? A'n walqixa meeqa? 15 ta'a jechuudha. A'n keenya 15 ta'a. A 15 arganneerra. Amma immoo maal barbaanna? C barbaanna jechuudha. A 15 arganneerra. B'n nuu kennameera. B'n meeqadha? 20. C barbaanna jechuudha. Amma maal goona? B irra C'aan walqixa maal jenna? 4 irra maalii ta'a? 5 ta'a. B'n keenya meeqa ture? B'n keenya 20 nuu kennamee jira. Kanaafuu 20 irra C walqixa 4 irra 5 jenna. Kana maal gootu? Qaxxaamura baay'istu. Maal ta'a? 4 C walqixa meeqa ta'a kun? 20 baay'isuu 5 100 ta'a. C qofaatti hambifachuuf hiruu 4 jettu gama lamaaniinuu jechuudha. Hiruu 4. 4 badaa C'aan qofaatti hafa. C'aan walqixa maal ta'a? Kana yeroo hirtan 100 hiruu 4 meeqa? 25. Kanaafuu A'n keenya meeqa argannee turre? 15 argannee turre. A 15 B'nuu meeqadha? Meeqa nuu kenname? 20. C'nuu meeqa? 25. Kanaafuu maal gootu? Kan barbaade nuun jedhe A ida'uu B ida'uu C. A'n keenya meeqa arganneerra? A walqixa 15 arganneerra. B'n immoo nuu kennameera. B'n meeqadha? B'n walqixa 20. Walqixa 20. C'aan walqixa meeqa arganne? 25 arganne. Kanaafuu A ida'uu B ida'uu C. Maal goona jechuudha? A ida'uu B ida'uu C. 15 ida'uu 20 ida'uu 25. Kana yeroo walitti daatan meeqa argattu walii gala? 60 argattu jechuudha. Kanaafuu ida'amni A B C 60dha jechuudha. Kunoo asirratti furmaata irratti isiniif hojjeteeti jira. Akkuma argitan kunoo 60 fideetii jira. Egaa viidiyoon har'aaf qabanne kana fakkaata. Viidiyoo itti aanuun Gilgaala 3:1 waliin ilaallaa. Haga amma baranne kana keessatti bakka gaaffii isinitti ta'e koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Bifa shoortii viidiyootiin illee viidiyoo akka biroo isiniifan dalaga jechuudha. Viidiyoon itti aanuun haga walitti deebinutti nagaan naa turaa.